Isaa akkam jirtu ayyaa keessanii barnoota baayoloojii kutaa 11ffaa paartii lammaffaa qabannee dhiyaanneerra. Chaanaala keenya akkuma seentanii laayik sheerii hin dagatinaa jecha. Barnoonni keenya boqonnaan lammaffaan jechuunis mata dureen itti aanu paartiin lammaffaan maalidha? What is science? What is science? The word science came from the Latin word. Jechi Laatinii jedhu kun eessaa dhufe? Jechi saayinsii jedhu kun afaan Laatinii irraa dhufe jechuudha. Which means hiikni isaatiillee knowledge beekumsa jechuudha. But garuu science is not just about having knowledge. Garuu saayinsiin beekumsa qabaachuu qofa jechuu miti. Science is a unique system of acquiring knowledge based on the scientific method. Beekumsa argachuu bu'uura eenyuutirraa? Mala saayinsii irraa kan argatamudha jechuudha. Kan adda addaatiin unique gara adda kan ta'e system of acquiring knowledge based on the scientific method irra. The science is sometimes called yeroo tokko saayinsiin maal jedhamuudha yaama? Experimental science. Saayinsii yaalii jedhamuudhaan beekama. Sababni isaatis because it is depend very heavily on experimentation to obtain baay'ee safara irratti olaanaadhaan waan dhiyaatee waan safara irratti waan hundaa'uuf jechuudha. Maaliin obtain information odeeffannoo gahaa maalirraa argan? Baay'ee safara irratti waan argannuufi. This different from apply science. Fayyadamee saayinsii garagara fayyadamaa jechuudha. Asumaanoo malli saayinsiin bakka lama qoodama. Experimental science and apply science jedhamuudhaan bakka lama qoodama jennee baafna jechuudha. Akka hima kanaatitti jechuudha. In which scientific research is used to meet certain human needed. Wanta dhalli namaa barbaadu tokko kan dhiyeessuuf danda'udha jechuudha. Apply science jechuudha. However, kana qofa miti. It is often difficult to separate the two. Baay'ee ulfaataadha. Saayinsii kana adda baasanii ilaaluun jechuun hedduu takka ulfaataa jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Inni taanu activity 1.1 what do you think science? Waa'ee saayinsii maali yaadda? Jaa kuni salphaadha isin hojjettan akkas Isaac Newton maal akka jedhee wanta san irratti akkas geggeesse inis it is simple. Keyword jechoota ijoo kan jedhaman kanneen keessaa immoo scientific method is the process by which scientists approach the worker. Kana jechuudha bakka wanti nuuf barbaannu jechuudha. Experimental science jechuun the use of experiments to obtain the information. Saayinsii yaalii jechuun maal jechuudha? Yaaliidhaan wanti nuti argannu sun odeeffannoo yaaliidhaan nuti argannu sun jechuudha salphaamatti. Apply science is the use of scientific research. Irratti qorannoo wanta nuti irra geggeessinu san qorannoo irratti hunda tokko irra geggeessinu meetitu certain human needed wanta dhalli namaa barbaadu. Dhalli namaa kun maal barbaada jennee qorannoo irratti nuti geggeessinu sanii jechuudha. Inni taanummoo science is an ongoing effort to find new science is an ongoing effort to find new information and principle which can increase the human knowledge and understanding. Saayinsiin odeeffannoowwan saayinsii wanta haarawaa argachuu irrattii fi dabalamiinsa beekumsa dhalli namaa saayinsii irratti qabuu fi hubannoo saayinsiin dhala namaatiif kennu irratti kan hunda hojjetudha jechuudha baayoloojii. In their research qorannoo kana keessa scientists collect evidences that supported and disprove particularly suggested explanation of a natural phenomenon. Ragaalee isaanii dhiyeeffachuudhaan ragaa walitti sassaabatanii disprove godhan
particularly suggested to explanation and natural phenomenon wanta uumama kana ittiin ibsan kana ragaa isaanii walitti gurrachuudhaan waa'ee uumama kana haala gaarii ta'een ibsuudhaaf yaalu jechuudha. One important idea in science is that any suggested explanation of a phenomenon should be capable of being provided wrong. Saayinsiin safaraa kun irratti saayinsiin safaramu kun maal dogongora ta'uu ni danda'a jennee fudhanna. If there is no ways of providing is wrong, yoo karaa dogongoraa kan hin taane taane karaa dogongoraati kan hin taane taate jedhe, how can other people accept that it is correct? Akkamitti namoonnumti yaanni kun dhugaadha jedhamee fudhatamuu danda'are? Saayinsiin kun wanti itti lamamee lafa kaa'amee haa ta'u waan fedhe irratti haa ta'u yaaliin geggeeffame san irratti dogongorri tokko keessatti oduma argamu dogongora kana irratti yoo lafa hin kaa'amamin uummanumti nutumti jechuu saayinsiin kun akkamitti wanti kun akkana ta'e jennee fudhachuun how can other people accept akkamitti namoonni biroo yaada kana fudhatan that it is correct wanni kun dhugaadha jedhamee akkamitti fudhatamee ni jire. Saayinsiin kun irratti yaaliidhaan wanta explanation of the improving the science akkam ibsuu isaan dandeessan jechuudha. This is what distinguishing science from religion belief. Saayinsiin kanaafuu maalirra distinguishing science from the religion belief. Kanaafuu saayinsiin amantaa irraa adda kan isa godhu kana jechuudha. Amantaa irraa kana kan isa adda godhu jechuudha. Wanta kana isa kana jechuun inni ijoon. What is the scientific method? Malli saayinsawaa maal jechuudha. This is a process in its adeemsa which is biologists and all other sciences approach their works. Biologistoota fi saayintistoonni hedduun maal isaaniititti wanta dalagaa isaaniititti kan ittiin dhiyaatanii qorannoo irratti isaan geggeessanii jechuudha. Mala jechuudha. For example, for instance, people based the explanation of what they saw going on the world around them on observation without testing their idea to see if they were true. One ancient belief was that simply living organisms could come into being spontaneous generation. This idea suggests that no living object can give rise to living organisms. Isa jirurraa kan dhufe jechuudha. Kana jechuun yaadni wantoonni muraasni simply living organism could come into being spontaneous generation. Wantoonni lubbuu qaba wantoonni xixiqqoon muraasni simply organismoonni warri ta'an wantoota lubbuu hin qabne irraa uumaman kan jedhu irraa kan dhufe jechuudha. This idea suggests the non-living things, living organism or living things object can give rise to living organism. Wantoonni lubbuu hin qabne wantoonni lubbuu qaba wanta lubbuu hin qabne irraa uumama jedhamee amanaa turanii jechuudha uummanni yeroo durii. As an example akkuma fakkeenya kanaatitti observation. What is observation means every year in the spring the river Nile flowed areas of Egypt, leaving behind the muddy containing many nutrients that enabled the people to grow the year's crop.
naannoo lafa naannoo biyya Egyptian keessatti laga Nile irratti laga san irratti yeroo kana maaltu argama madii areatu argama naannoo dudubaa lagni kana hareetiin dalalii achirratti tolee argamu irratti madii area argamu kana irratti enable to the people grow that years midhaan achirraa oomishataa turanidha. Kana qofaayyuu miti along with the muddy soil large number of frogs appeared that were not around in dry time. Naannoo lafa gogaa keessatti raajonni kunniin hin argaman. Naannoo lafa jiidhaa kanarratti immoo maaliif baay'atanii akkamitti akka isaan argaman kana gaafiitti ta'ee jira yeroo kanarra jechuudha. Dhuma irratti maal jedhanii mul'ata? Conclusion godhama. Muddy soil give rises to frog. Naannoon lafti duduba dhoqqeen jiru raacha kennaa edaa jedhanii amanan jechuudha. Akka yaada maali? Yaada spontaneous generationitti jechuudha. Also before the invention of their refrigerator animals crises were hung by the heli in the butcher shops and the people would ask ask the butchers to cut off the part they wanted. Yeroo refrigeratoriin yookiin firiijiin hin jirre sanittiin animals crosses the hang animal bineeldoota du'an by the heli butcher shop iddoo qalmaa itti horii qalmaa kana keessatti iddoo foon itti gurguramu keessatti suuqa foonii keessatti kaawwamaa turame. Yeroo maaliin hin jirre refrigeratoriin hin jiru kana irratti jechuudha. Akka amma saayinsii fi teekinooloojiin guddanne kanatti guddate kan osoo hin ta'e yeroo durii san jechuudha. And people would ask the butcher ni gaafatan bucharicha san yookiin qalmaa foonii san foonii yookiin kan foon achi keessa gurguru san to cut off the part they wanted murimii qaama wanta tokko irraa murame kana wanti qalame kanarraa part they wanted irraa barbaadan qaluu barbaada wanta san irraa akka inni qaluu barbaadan. The shop was always full flies. Yeroo hedduu shoppii san keessatti maaltu baay'inaan argama? Bararoowwan hedduutu baay'inaan achi keessatti argama. Bararoo jechuun tiisisa jedhamu san. Some people believed ni amanan namoonni muraasni that the meat had turned into flies. Kanaafuu foon dheedhiin maalitti jedhanii amanan? Foon dheedhiin gara tiisisaatti jijjiirama yookiin bararootti jijjiirama jedhanii amanan akka yaada spontaneous generation sanitti jechuudha. Sababni isaatis of this and the other observation many people included quite ingenuity scientists of the day. Sababa kanarraa kan ka'e scientistoonni many people namoonni baay'een included quite ingenuity scientistoota illee kan of keessatti qabate kan of keessatti qabate include godhe hammate of the day hanga guyyaa irraatitti produced recipes for creating life from non-living object jedhanii amanan. Kanarraa ka'uudhaan maal jedhan? Creating ni uuman life from non-living things. Create certain life from non-living objects. Kanarraa ka'uudhaan saayintistoonni muraasni illee non-living scientists of the day produced the recipes for certain life from non-living objects. Wanta lubbuu qabu from one non-living object irraa uumame jedhanii kanarraa ka'uudhaan qorannoo geggeessuu eegalan amma jechuudha. It took the work of Lewis Picture using the proper scientific method finally disproved this myth. Lewis Picture hayyuun jiraachuuf kanaan beekudisa. Lewis Picture namni jedhamu kun maal fayyadamu?
peeparii saayintifikii fayyadamuudhaan faayinaalii disproved ni fooyyesse. Yaada kami? Yaada spontaneous, wantoonni xixiqqoon simplest organismiin made from what? Non living things from life things. Wanti lubbuun qabne wanti xixiqqoon lubbuun qabne wanta lubbuu qabdu uumtii jecha jedhu kana maal godhe? Proved godhe, ni fooyyesse yookiin hiika itti kennuuf deemaa jechuudha. Read the information and the question in the box other left under drinking about the weather and weather explanation true or false ta'udha. Index yookiin termii sanduuqicha asirratti as kenname kana keessatti waa'een kanaa ibsamee jira. Tartiibni inni ittiin adeemu yookiin saayintistiin kamuyyuu ittiin adeemanii jechuudha. Inni tokkoffaan maal jechuudha? Asking question, gaafii gaafachuu, do background research, duuba isaa qorachuu. Kana jechuun duuba qorattu maalirra ta'uu dandeenya? Interneetarraa, kitaaba gurguddoo garaagaraa dubbisurraa, wanta adda addaa dubbisurraa maal qorachuudha? Kitaabicha kun maalirraa akka oomishame wanta isaa san sirriitti qoratanii adda baasuu jechuudha. Conclusion, hypothesis, mala ni dhoofta. Mala erga dhoofte booda testing tube. Testing what? Testing tube. Test with an experimental, yaalii ni geggeessite. Erga mana dhoofte yaalii geggeessite. Erga yaalii geggeessite booda yaalii kan keessan analyze result, draw conclusion. Analyze ni qaacessite. Maal gochuudhaaf? Resultii kan keessan draw conclusion xumura gochuudhaaf, golabuudhaaf irra deebitee qaacessitaa jechuudha. Yoo yaadni kan keessan sirrii kan ta'u taate, if hypothesis is true, malli dhoofte sun dhugaa kan ta'u yoo taate report goota. Yoommoo walakkaa isaa dhugaa hin taane, partially is not true yoo ta'e, came to back to what? To concentration of hypothesis. Think the again, try to again. Irra deebitee yaaltaa jechuudha wanta san. Irra deebitee yaaltaa jechuudha wanta san. Sirriitti yaaltaa jechuudha. Irra deebitee waan san maal gochuu qabda? Highly yaartee wanti sun maaliif ta'e? Ask a question, do background research. Gaafii ni gaafatta. Wanti sun maalirra ta'e? Google seenuu dandeetta, Facebook referensii garaagaraa fayyadamte waan san sirri qorachuu dandeetta jechuudha. Erga qoratteen boodatti wanni kun edaa kana jettee atillee estimate godha. Maalatti ilmaamuu dandeetta. Constructing hypothesis. Maal ijaarta ammas? Mala dhahuu ijaarta ammas atillee irra deebitee. Test with an experimental. Maalidha? Yaalii kee wajjin. Yaalii kee fayyadamuudhaan. Analyze result, draw conclusion goota. Akkuma reefii jenne san irra fittee irra deemta. Report goota. Waan gaawwan qulqulluu ta'e report goota jechuudha. What are the main steps of the scientific method? Malleen ijoon ta'an, adeemsi ijoon scientific method maalidha? And so what happening to each other test stage? Waa'ee adeemsa isaanii kanarratti waa'ee kanaati maal jettaati? What the biologist doing is the what do you mean hypothesis? Mala dha'u kanarratti yookiin ati akka saayintistoonni maal akka jedhan, what do you mean hypothesis? Hypothesis kanaatti maal jedhan? Tilmaama isaanii kanarratti, mala dha'u isaanii kanarratti maal jedhan? And to help you understanding what is happening to each other stage, scientific method malleen kanarra fada. For example, using the growth of the tomato seed detailed below. Detailed is what? Below. Kan akkaataa using tomato itti fayyadamuudhaan maaliif akka isiin itti guddatte adda baadudha. Tomato yookiin timaatimni tun maaliif seeliin kun jeeliin isii keessa jiru kun dhangala'aan isii keessa jiru kun yoo akkatti keessa ta'etti daftee guddinni isii guddatti akkami guddachuu dandeetti yoommoo keessa isiin baasanii daddaftee guddatti moo daddaftee hin guddattu jettee saayintistoonni maal irra godhan irratti yaalii isaan geggeessanii jechuudha. Step of the method, what happened is this at this steps taate isaan as keessatti ta'an kun salphaadha. Isiniifuu ibsamee jira waan ta'eef inni salphaadha. Amma inni ijoon maalidha? Tanu qabachuu bana. Spontaneous generation, that is approaching living organism from the living material. Yaada wantoonni yaada maal jedhan wantoonni lubbuun qabne wantoonni lubbuun qabne yookiin uumamtoonni xixiqqoon wantoota lubbuu hin qabne irraa wantoonni lubbuu qaban uumaman jedhuuf jecha qaba jechuudha. Spontaneous generation kun spontaneous generation jechi jedhu oduu afaan Ingiliffatti kame garuu irra very bestedha. Next thing, hypothesis is uneducated guesses. Tilmaamu
about what is biologist think this is explanation of observation inni daawwataa malli yaaltu kun maal akka ta'e jettee yaaluu loobsa garuu maal goot it has been started in the such the way that is can be tested by experimental yaaliidhaan ta'uu qaba furmaanni yoo yaaliidhaan hin taane it is not accepted hin fudhatamu furmaatan qaba jechuudha. Predication jechuun educated guesses to how biologists think or he or her experimental to will turn it to out akkamitti baasuu dandeetta jechuudha. CD kana keessatti biqiltuun kun maaliif akka dagaagu akkamitti yoo isiin ala baaste guddachuu akka isiin dandeettu mala itti dhooftee ittiin argattudha jechuudha. Steepidha kun salphaadha. Inni itti aanu maalidha? Categorize groups experimentally simply da. Then we have seen what how did the scientific method disprove the idea of spontaneous generation? Akkamitti furuu dandeenya yaada maali jedhu spontaneous generation jedhu kana akkamitti furuu dandeenya yaada how to akkamitti furuu dandeenya yaada waa'ee spontaneous generation jedhu kana maal gochuu dandeenya akkamitti furuu dandeenya jedhu. Is kan akkamitti fooyyeffachuu dandeenya yookiin akkamitti furuu dandeenya. What about the belief that rotting meat produce flies? Akkamitti spontaneous generation yaada malli organismoonni lubbuun qabni organism wantoonni xixiqqoo lubbuun qabni wantoonni lubbuu qaba wanta lubbuun qabne irraa uumama jedhame kana akkamitti furuu dandeettaa jedhe. Fakkeenya kanarratti what about the belief akkamitti amantaa ati hoo foon dheedhii irraa filaayinni uumamti yookiin baraloonni uumamti jecha jedhu kana how could you disprove akkamitti fooyyessuu dandeetta ati isa yoo taate inda by using scientific method mala saayinsii kana fayyadamtee akkamitti fooyyessuu dandeetta kan jedhuun. Eeshi will haa ta'uti in 1668 in Italian biologists 1668 lammii biyya Itaaliyaanii kan ta'e Francesco Redin did just that isaan irratti wanta san irratti hojii geggeessuuf deemaa jechuudha. Amma kun many scientists considered that this to be obtained first through experimental dhugaa akka isaan ta'aniin fayyadamuudhaan he is used to wide mouse jaarii containing meat from other mari. Kana jechuun maal fayyadame Francesco Redin kun jaarii lama wanta hubbuu fakkaatu lama fayyadametti maal godhe kaan uffata itti uffisee akki sibiiliti uffata waa sadii fayyadame jechuudha. Salphumatti intiriin kun maal fayyadame waa sadii fayyadame jechuudha. Tokko jaarii tokko muluma itti uffise uffaticha isaa jaarii kaan immoo maal godhe irratti uffata akka inni wanti godhu godhe